Attirree jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota oduu keenya yeroo ammaa tana eegaleetti jiran hanga xumuricha qophii keenyaatti nu faana turtii taasisaa isiniin jenna. Oduu keenyaatiinis haala akka armaan gadiitti itti fufuu keenyaan isin beeksifna. Like fi share subscribe godhuu akkuma eegaltan itti fufaatiin jenna. Obbo Jawaar Mohaammed guyyaa har'aan tanaaf fuula miidiyaa isaanii irratti ibsa guyyaa har'aan tanaa kennaniin waraanni adda bilisummaa uummata Oromoodhaa dhiyeenya kana karaa nagayaatiin galanii turan hundi isaaniitu miidhaa adda addaatiif saaxilamaa akkaaniif jiran fuula miidiyaa isaanii irratti ibsaniiti jiran. Kanneen dhiyeenya kana gara nagayaatiinis galanii turan hedduun isaanii kunis hidhaan hidhamanii akkasuma kunis immoo miidhaa gurguddaan irra gahuudhaan uleedhaa fi tumaadhaan kan miidhaman ta'uu isaanii Jawaar Mohaammed dubbataniiti jiran. Garuutuu immoo warreen dhiyeenya kana galanii turan hedduun isaanii keessaa namoonni 56 guyyaa dheengaddaa murtoon itti murtaa'uudhaan gara mana hidhaadhaatti akkaaniif dabarfaman dubbachaati jira. Haaluma kanaatiinis mana hidhaa Qaallittii irra kanneen jiraachaa turanis akkasumas kanneen mana Karshallee Amboodhaatii fi Zawaayii Duudaa jiraachuu isaaniitis himaniiti jiran. Kanneen kana keessaas murtoon isaanitti murtaa'e kanneen umriidhaatii fi akkasumas gara waggaa 25 kan itti murtaa'ee fi kan ittiin jala waggaa 8 waggaa 9 jechuudhaan Jawaar Mohaammed fuula miidiyaa isaa irratti ibseeti jira. Kun immoo garuutuu ergaan ifitames itti fufe jechuun dubbiin kun immoo dubbii ijoo ajaa'ibsiisoo akkaaniifis ta'es dubbataniiti jiru. Oduu keenya kan itti aanu mootummaan guyyaa har'aan tana paartiilee siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran maraa waliin mari'achaa oolee jechuun fuula miidiyaa isaa irratti hojjetanii ibsutti paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi ABO'n marii kana irraa hafuu isaanii beeksisan. Mariin isaan guyyaa har'aan tana irraa hafan kana keessattis mariin kun immoo marii haqa qabeessaa miti. Mari'achuun qofti nagaa hin fiddu jechuun ABO fi KFO'n marii kana irraa akkaaniif hafanis mul'isaniiti jiran. Garuu immoo haalli marii kanaa hammaate. Marii haqa qabeessa irratti hirmaachuun faayidaa waan nuuf hin qabne jechuudhaan ABO fi KFO'n ibsa gara isaaniitiin baasaniiti jiran. Garuutuu immoo dubbii himan adda bilisummaa uummata Oromoo obbo Lammii Gammachuu adda bilisummaan uummata Oromoodhaa marii kana irraa waamicha kan fudhatee kana dhiisee wanni irraa hafee jiruuf garuutuu yaadni kun waan yaada hin taaneef jechuun dubbii kana irraa hafuu isaaniitis beeksisaniiti jiran. Marii kana irratti warreen hirmaatan martinuu